Did you understand? Waan nama Haasawaa keessanii fi maatii siin taasumallee naaf galu. Director. Director. Okay. Maatii fidee jira. Fidee? Akkam nagaa? Akkam jirtu? Fayyumaami? Nagaan. Maalitti si oolan? Maazariidha. Maazariidha? Okay. Mee fuula ofirraa fuudhme? Maal jechuudha? Ofirraa fuudhme kan. Sobdanii fuula keessa ilaaluu barbaadanii kun director fuula sobdaniitiin fuula isaanii keessa ilaaluuf hin danda'amu. Kun gonkumayyuu waan hin danda'amu. Hin ta'u. Akkasii? Sobdanii fuula keessa ilaaluu feetanii. Miti hin ta'u. Dhiistoo. Waan gootu waan. Maazar. Oi. Kunoo director. Mee maqaa biroollee kan manatti waamtu ni waami mee. Maqaa biroo kan manatti waamtu ni waami. Ummilee. Oi. Kunoo. Ummaa. Oi. Ummilee. Oi. Ana jala homaa awwaattire silaa si haadha. Ana jala homaa awwaatte. Ufima keessanii waamtanii director maa awwaatti jettanii maa waamtan? Ufima keessanii waamtanii maa awwaatti jettanii? Okay, na dhagee. The youth of today are the leader of tomorrow. Akkas jechuun laal. Dargaggeessi har'aa gaggeessaa boruuti. Gaggeessaa boruu ta'uuf immoo dargaggeessa sirrii har'aa ta'uu qabda. Today is I'm leader. Tomorrow is you are leader. Biyya tana bor situ gaggeessa. Har'aan haa gaggeessu malee. Amala kanaan garuu tokko akka keetiin jira. Abbaa jedhee baratama keenya kutaa 11 borci itti godhee natti fide. Eessuma jedhee kararraa fuudhee ka haadha isaatu maqaan beeyne natti fide. Kanaaf isin waan gootan wanti isin dalagaa jirtan kun sirrii miti gongomaa irraa sirraa'uu qabdan. Did you understand? Waan namni isin jire kun sii galee hubattee jirta? Director ani durumarraallee kaasee haasawaa keessanii fi maatii siin taasumallee naaf hin galu. Amma sii galee hubattee? Hubadheere? Sii galee? Yes, thank you. Naa galee jira. Deema.